Oduu keenya xiinxalaatiin ammoo murtee liigii Arabaatii fi ejjennoo isaanii hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa irratti dabarsan mootummaan Itoophiyaa fudhatama dhoowwatee jira. Daani'el Tasfaayee ammoo maddeewwan garaagaraa hubeeffachuun bal'ina isaa bifa xiinxalaatiin kan isinii dhiyeessu ta'a. Lammiilee Itoophiyaa dhibbeentaa 60 ol dukkana keessa jiraatuuf oduun haaraan dhaga'ame. Yeroon isaas yeroo filannoo bara 2002 booda ture. Akka lakkoofsa Itoophiyaa bitootessa 2003 mootummaan Itoophiyaa ijaarsa hidha haaromsa guddicha Abbayyaa isa Afrikaa irraa guddaa jedhame beeksise. Ebila keessas hojiin ijaarsaa baasii doolaara biliyoonotaan geggeeffamu kanas muummeen ministeeraa yeroosi Mallas Zeenaawwiin eegalame. Dhimma hidha Abbayyaa kanarrattis biyyoonni sadan Itoophiyaa, Sudaanii fi Masiriin yeroo garaagaraatti marii taasisanillee hanga ammaatti waliigaltee irra ga'uu hin dandeenye. Baatii caamsaa keessa immoo Masiriin, Sudaanii fi Itoophiyaan koree teeknikaa dhimma hidha kanarratti hundeessuudhaan qorannoo geggeessuu eegalan. Fulbaana keessas mootummaan Itoophiyaa ijaarsa hidha kanaa ga'ee bishaan Masirii irratti dhiibbaa akka hin qabaanne beeksise. Tibba dhimmicha irratti marii taasisuuf jilli Itoophiyaa Masirii Kaayiroo deemee turettis muummeen ministeeraa Masirii hidhichi biyyoota lamaanuu fayyaduu akka danda'u himanii ture. Akka lakkoofsa Itoophiyaa caamsaa 2004 miseensonni koree teeknikaa biyyoota sadan irraa walitti bobba'anis qaamolee ogeeyyii biyya alaa 4 dabalachuun dhiibbaa hidhichaa qorachuu eegalan. Bara 2005 onkoloolessa keessa immoo gareen kun yeroo jalqabaatiif bakka hidha kun itti ijaaramu deemuudhaan daawwatan. Isaan boodas yeroo 4f deemuudhaan daawwataniiru. Akka lakkoofsa Itoophiyaa caamsaa 2005 Itoophiyaan kallattii laga Abbayyaa geeddartee misooma uummata isheef oolchuuf cichoomte. Baatii waxabajjiitti ammoo gareen ogeessotaa gabaasa dhumaa dhiyeessan. Itoophiyaa fi Masiriin ammoo hiika gabaasichaa irratti waliigaluu dadhaban. Pirezidaantiin Masirii Mohammad Morsiin dhimma hidha kanarratti yaadawwan ciccimoo geggeessuu eegalan. Haasaa fi mariiwwan yeroo garaagaraatti TV irratti taasisaniin humna fayyadamuu yaada jedhurra deddeebiin wayita kaasan dhaga'aman. Masiriin dhimmicha gara mana murtii idil-addunyaatti akka geessitu dubbattulleen osoma baay'ee hin turin ammoo yaada gareen ogeessotaa dhiyeessan hojiirra oolchuudhaaf waliigaltee siyaasaaf teeknikaa raawwatte. Bara 2006 baatii fulbaanaa keessa wayita walga'iin UN New Yorkitti geggeeffametti walga'ii biyyoonni lamaan dhuunfaatti geggeeffataniin hidhicha irratti marii geggeeffachuudhaaf waliigalan. Bu'aan marii hidha laga Abbayyaa Itoophiyaa gammachiisee Masirii ammoo dheekkamsiise. Haaluma kanaanis ministeeronni bishaanii Sudaan, Masirii fi Itoophiyaan baatii sadaasaa muddee keessa Kaartuum keessatti walga'uun yaadawwan ogeessonni dhiyeessan hojiirra oolchuudhaaf marii taasisaniiru. Amajji 2006 ministeeronni bishaanii Itoophiyaa, Sudaanii fi Masirii yeroo sadaffaadhaaf walga'an. Walga'icha irratti waliigaltee irra ga'amuun waan dadhabameef kanaan booda walga'ii godhachuu dhiisuuf waliigaluun adda ba'ame. Baatii gurraandhalaa keessa ministeeronni bishaanii Itoophiyaa fi Masirii qofti Finfinneetti walga'an illeen waliigaltee irra osoo hin geenye adda ba'an. Baatii bilaa keessa immoo Itoophiyaan Masiriin ejjennoo ishee geddaruun gara marii biyyoota sadaniitti deebi'uudhaaf gaaffii dhiyeessite. Baatii waxabajjii ammoo muummeen ministeeraa Itoophiyaa fi kan Masirii walga'ii gamtaa Afrikaa Ikwaatooriyaal Giiniitti geggeeffamee ture irratti marii qofaatti geggeessaniin koreen biyyoota sadanii deebisee hojii isaa akka eegaluuf waliigalan. Baatii Agayyaa keessas ministeeronni biyyoota sadanii Kaartuum keessatti deebisanii wal arguudhaan mari'atan. Isaan boodas haaluma yaada ogeessotaan dhiyaatetti koreen miseensota biyyoota sadan irraa bobba'an qabatee fi dhaabbata idil-addunyaa walaba ta'een hoogganamu akka hundeeffamuuf waliigalan. Fulbaana 2007 erga ministeeronni Sudaanii fi Masirii adeemsa ijaarsa hidhichaa daawwataniin booda Finfinneetti walga'iin haaraan ta'ame. Baatii onkoloolessaa keessa immoo dhaabbata gorsaa idil-addunyaa walabaa kan qorannoo geggeessu filachuudhaaf Kaayirootti walga'ii taasifatan. Amajji 2007 Masiriin hammi bishaan kuufachuu hidhichaa kiubik meetira biliyoona 74 ta'ee fi ol ka'umsa isaa hin fudhadhu jettee didde. Bitootessatti ammoo walga'iin koreen marsaa sadaffaan Kaartuumitti geggeeffame. Achumarratti biyyoonni sadan waliigaltee dhimmoota sadarkaa akka qajeelfamaatti itti waliigalan irratti walii mallatteessan. Fulbaana 2012 ministeerri haajaa alaa Masirii maricha harkifachuusaa akka isaan hin gammachiifne beeksisan. Itoophiyaan ammoo haala bishaan guutuu hidhicha irratti yaada Masiriin dhiyeessite irra deebiin kuffiste. Masiriin ammoo gama isheetiin Itoophiyaan hojii hidhichaa akka hin eegalleef akeekkachiifte.
Baatii onkololeessaatti ammoo White House yeroo jalqabaatiif dhimma hidha haaromsa guddichaa irratti ibsa baase. Masiriinis Ameerikaan akka dhimma hidhichaa keessa galtuuf gaafatte. Itoophiyaan ammoo waamicha Masirii kana ni mormite. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed haasaa mana maree bakka buutota uummataa irratti taasisaniin humni kamuu Itoophiyaan akka ijaarsa hidhaa raawwanneef ittisu akka hin jirre dubbatan. Akka milkeessanis waadaa galan. Masiriin ammoo haasaa muummee ministeeraa kana qeequudhaan yaada Ameerikaan Waashingitenitti mari'achuuf dhiyaate akka fudhatte dubbatte. Biyyoonni sadanuu waliigalteerra utuu hin ga'in marii biyyoota adda addaa keessatti taasisaa yoo naga'aniiru. Ijaarsi hidhichaa wayita eegalamu birrii biliyoona 80 fixa jedhamu sangammaatti birriin biliyoona 100 baasiitti ta'uun ibsameera. Pirojektiin akka Afrikaatti guddaadha jedhame kana atakaaroon itti baay'atullee gara xumuraatti dhiyaachaatti jira. Ijipti ammallee michoota ishee fayyadamtee Itoophiyaatti mata dhukkubbii ta'uudhaaf yaalaa jirti. Masiriin liigii biyyoota Arabaatti fayyadamuudhaan dhiibbaa taasisuuf jechuun Itoophiyaan himattee jirti. Liigichi nageenyi bishaan Masirii fi Sudaan nageenya bishaan Arabaa ta'uu ibsuun tarkaanfii mirga biyyoonni kunneen bishaan irratti qaban tuqu kamuu kufaa taasiseera. Bishaaniin guutuu fi hojiin haaromsaa guddicha Itoophiyaa haala qofaa ta'een raawwatamuunsaa itti fufuun yaaddoo akka tuume kan ibse liigichi kan dambiiwwan idil addunyaa mormuuf kan faayidaa bishaan Masirii Sudaan miidhuudha jedheera. Hidhichi bishaaniin guutuunis ta'e hojiinsaa osoo waliigaltee dirqisiisaa irra hin ga'amne qofaatti tarkaanfii fudhatamurraa akka of qusatamus akeekkachiiseera. Itoophiyaan gama isheetiin ijaarsi hidha guddichaa raawwataa jirtu haaluma waliigaltee walta'iinsa biyyoota sadanii bara 2015tti taasifame kan hordofeedha jechuudhaan ibsiti. Hanga bishaaniin guutuu hidhichaa fi tarreewwan gadi fageenya gara biraa ilaalchisee ogeessonni biyyoota sadanii waliigaltee irra ga'uu isaanii Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa isaatiin eereera. Adeemsa kanarraa addatti Itoophiyaan sodaa Masirii fi Sudaan keessummeessuun karaa isheetiin hojjetaa akka jirtus ibsameera. Itoophiyaan bishaan Naayil bifa haqa qabeessa ta'een itti fayyadamuudhaaf qajeeltootti waliigalame kabajuun akka itti fuftus ibsameera. Kanaan wal qabatee Itoophiyaan kophaa ishee deemaa jirti kan jedhu himata itti yaadamee dhiyaate ta'us lafa ka'a. Hidha guddicha Abbayyaa dabalatee dhimmoota biroo irratti Itoophiyaan Masirii wajjin walitti dhiyeenyaan akka hojjettus ibsameera. Masiriin dhimmicha ammeessuuf tattaaffii taasistu mormuun akeekkachiisuu isaaniif miseensota liigii Arabaa ni galateeffatti jechuun ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa beeksiseera. Keessumaa miseensonni liigii Arabaa Afrikaa irraa ta'an murticharraa akka of fageessan itti amanaa jedhe ministeerri dhimma alaa. Masiriin liigicha akka hin taanetti itti fayyadamuu kan itti fuftu yoo ta'e michummaa Afrikaaf liigii Arabaa irratti miidhaa waan fiduuf kana ittisuu akka qaban Itoophiyaan biyyoota kanaaf ergaa dabarsiteetti. Masiriin dhimma laga Abbayyaa olaantummaan to'achuun fedhii ishee kabachiisuu akka dhaabdu akkasumas gaaffii mallee akka dhaabduu fi waliigaltee bara gitaa bittaa dhiistee garaa qajeelaan marii hundaa fayyadutti akka seentu Itoophiyaan waamicha dhiyeessiteetti. Liigiin Arabaa murtee dabarseen manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhimmicha karaa nagaan akka furuu fi itti gaafatamummaa isaa akka ba'u jedheera. Dhimmichi hanga furmaata waaraa argatuttis ajandaa marii mana maree liigii Arabaa ta'ee akka itti fufus murtaa'eera. Hidhi guddicha Itoophiyaan ijaaraa jirtu Masirii, Sudaanii fi Itoophiyaa gidduutti falmii erga uumee bubbuleera. Bishaan laga Naayil harki 85 ol Itoophiyaa irraa waan madduuf Itoophiyaan misoomaaf itti fayyadamuuf mirgan qaba jettee ijaarsa hidha guddichaa itti fuftee jirti. Masirii fi Sudaan ammoo hanga bishaan dur argannu nu jalaa hir'isuun balaarra nu buusa jechuudhaan sodaa qaban ibsatu. Dhimmi kun yeroo garaa garaatti ajandaa gamtaa Afrikaa, UN, liigii Arabaa fi biyyoota lixaa ta'ee ture. Itoophiyaan garuu ijaarsa isaa bishaan guutuu itti fufteetti. Lammiileen Itoophiyaa biyya keessaa biyya alaa hidhaa guddicha kana milkeessanii dhaloota dhaalchisuudhaaf dhimmanii eegaa jiru. Dubbiin sareen hinuma dutti gaalli hinuma deema jedhan taatee jirti. Masiriin mormii ishee, Itoophiyaan hojii ishee itti fuftee jirti. Gabaasa kanaaf miidiyaalee biyya keessaa fi biyya alaa fayyadamnee jirra.